Ashama harka fuudhee akkam ooltan nagaa keessanii jirra jirtu jaallan kabajamtoota ilmaan Oromoo nagaan kiyya kan kabajaaf jaalalaa bakka jirtanutti isin haa dhaqqabu. Akkam jirtan mee haalli jiruuf jireenya keessanii akkamii? Har'a viidiyoo kana kan hin qabadhee dhufe namoonni baay'een keessanis kan natti aartan jirtu kan natti gammaddan ni jirtu. Kan isin jettan Oromoon safuu qabaa nama hin arrabsuu jettanii namoota baay'ee kan na gaafattantu jirtu. Dhugaadha, Oromoon safuu qabaa, aadaa boonsaa qabaa, nama hin arrabsuu, nama hin tuqu. Garuu dhiifama naa godhaatiin hin aareyanii namoonni tokko tokko kan afaan Oromoo balleessuuf, afaan keenya balleessuuf dhaaddatanii waan adda addaa gochuuf jiran jiru. Jara xiqqoodhuma yoo caljennee akkasitti teenye obsatuma jennuu mataarra nu baatee jennaan akkasitti bahee dubbadhe malee nama arrabsuu miti, safuu dhabee miti. Yaani mataarra na bahee jechuudha. Na aarsanii kanumatti hin bahee dubbadhe obsa dhabuu miti. Gorsa sinnaa kennitan irraa illee barumsa argadheera. Asirratti jechuudha wanti nuti irratti xiyyeeffachuu qabnu kanan afaan Amaaraatiin dubbadhe afaanuma Oromootiin deebitanii dhuftanii maaliif nama arrabsitee ka jettan kun maaliif arrabsee jedhaa yaada? Maaliif jedhaa? An nama nagaa hin arrabsine nama kashlabboota jechuudha, jala deemtuu oppidiyoo jechuudha, jala deemtuu wayyaanee nama aadaa Oromoo afaan Oromoo balleessuuf deemtu al tokko tokko itti himuun barbaachisaadha. Kanaafuu jechuudha wanti isin irratti xiyyeeffachuu qabdan afaan namaan dubbatinaa jechuu miti. Nama afaan Oromoo dubbatu yeroo afaan Amaaraa dubbattanu, afaan nafxanyaa yeroo dubbattanu namatti hin tolu. Afaan keenya balleessuudha. Afaan keenya jechuudha ittiin boonuu qabna. Afrikaa irraa sadarkaa sadaffaadha. Kanaafuu jechuudha namoota jala deemtuu bitamtuu kana ilaalinaa. Dhugaadha, garuu namni nama arrabsu kashlabboota warra faayidaa hin qabne. Ani garuu kashlabbootumti sun dhiisaa jedheellee warra dudduubaan nabbarreessan gorsee dadhabeetuma ol ka'ee dubbadhe malee safuu dhabee miti, wallaaluma irraallee miti. Kanaafuu bakka jirtanutti nuti wanti nuti xiyyeeffachuu qabnu walitti xiyyeeffachuu, wal arrabsuu dhiisnee diina keenya oppidiyoo jaratti haa xiyyeeffannu. Qabsoo jechuun qabsoon feesbuukaan hin qabsaa'amuu bakka biyya galaa bosona galaa ka jettanus qabsoo jechuun sammuudhaan waa hedduudhaan dalagamaa. Kanaafuu irra caalaa nuti wanti dudduubatti hafnee jirru uummata biyya keenya keessatti guddattee afaan Oromoo balleessuuf, aadaa keenya balleessuuf waan nuti irra jirru dudduuba nu deebisuuf jettu haamilee ittiin kenninaa. Namni Oromoo taatan namoonni wallaalumaan kana keessa jirtanullee akka deebitan abdiin qabaa. Maaliif afaan jechuun afaan meeshaa waliigalteeti, rakkoo hin qabu. Garuu afaan keenya, aadaa keenya, seenaa keenya maaliif balleessitu? Maaliif bada seenaan keenya jechuu ta'e aareeti asirratti bahee dubbadhe malee ani nama arrabsuu miti, safuu dhabee miti. Ilma Oromtichaati, kashlabbees miti ani. Garuu kashlabboota immoo ittiin himaal tokko tokko. Kanaafuu jechuudha dhaamseen isiniif qabu aadaa keenya, afaan keenya bakka jirrutti itti wal kakaafnee ittiin boonuu qabna malee afaan namaa ekeleenenyi maaloon kun faayidaa hin qabu Oromoo taanee jechuudha. An sabboonaa Oromooti, an ilma Oromooti jedhaati ittiin of dhaadaa malee ekeleenenyi maaloon sun isinumarraan bareedu. Bakka afaanichi dhufetuu beekne jechuudha. Afaan nafxanyaa kun haala inni itti biyya keenya galee amma biyya keenya mi'eeffattee irraa ba'uu diddi kana haala afaanichi biyya keenyatti galetuu beektaniyyuu tasuma dubbachuu qaanfanna. Garuu namoota tokko tokkoon bakka rakkisutti haasa'uu rakkina hin qabu. Garuu an kanan akkas waa'ee afaanii irratti xiyyeeffadhee dubbachuu jiru uummata jala deemtuu jechuudha. Jala deemtuu warra oppidiyoo waliin deemtu warra kashlabboota laalinaati. Uummanni nagaan jechuudha kan maalummaa keessan beektanu afaan keenya akka inni hin banne, akka inni dagaagu, akka nu guddistanu. Ammas irra deebi'uudhaan namoota baay'eedhaaf lakkoofsa bilbila waastaappii kiyyaa kanan isiniif kenne irra deebitanii akkanaaf bilbiltanu. Namoonni naa bilbiltaniillee gargaarsa gochuuf jirtanu isin waliin jirraa. Ammas namni gargaarsa dhaaba adda bilisummaa Oromoo gochuuf jettan akka irra deebitanii naa barreessitanu. Namoonni banatti baay'atan waan ta'eef kan hin dagadhillee yoo jiraate akkana yaadachiistanu. Yeroo dhiyoo keessatti haala isiniif akka mijeessu ammallee irruman jira. Dhaamsi kiyya kanaa irra caalaa yaa ilmaan Oromoo dhaamsan isiniif qabu waliin tuffannu, wal haa kabajnu.
namoota cal jettee immoo Facebook irratti maqaa namaa balleessuuf waan adda addaa odeessitullee ilaaluu hin qabnu. Wal kabajuu qabna, irra caalaa tokkummaa walii galtee wal kabajuu qabna. Dhaamsi kiyya kana isinitti hin dheeressu. Horaa bulaa, walitti deebina.